Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna, Ameen. Nagaa faraarri jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyo akkam jirtu? Nagaa keessanii nagaa kooti, galata Waaqayyo. Abbaa nagaa keenya kan ta'e maqaa Waaqayyo kan ulfaate kan galatoome nuuf haa ta'u, Ameen. Har'a yoo fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'e mata duree waa'ee seenaa argamuu fannoo gooftaa bifa dubbisaatiin wajjiniin ilaallaa, wajjiniin dubbisnee, wajjiniin ergaa isaa fi barnoota isaa irraa baranna. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru. Amma kallattumaanii gara barnoota keenyaatti. Baay'een isaanii fannoo Kiristoosiin diina tahanii hin deebi'u. Baay'een isaanii fannoo Kiristoositti diina tahanii hin deebi'u. Filiphosii boqonnaa 3:18. Baga ayyaana fannoo yookaan masqalaa bara 2018 hundumti keessan nagaadhaan jala bultii geessanii argamuu fannoo gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos hundumti keessan baga nagaadhaan jala bultii geessanii hamii baga walumaan geenye jecha. Gara mata duree kootitti yoon darbu. Fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos muka hundaa olii sibiila hundaa ol tahee kabaja addaatiin ijoolleen Tawaahidoo ulfina addaa laannee fi sababiin isaa immoo ulfaataa foonii fi kabajamaa dhiiga Waaqayyoo irraa waan bulee fi fayyinni keenya fannoo irratti waan raawwatee fi ammas warra amananii fi fayyina waan laatuu fi diina keenya Daabiloos waan ari'uu fi fannoon kabaja addaatiin kabajna. Waa'ee kabajaa fi ulfina isaa yeroo biraa ilaalla. Ammaa fi seenaa awwaalamuu fannoo gooftaa keenya ilaalla. Seenaa awwaalamuu fannoo gooftaa. Erga gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fannifamee booda fannoon gooftaa jaamaa gobaaxaa lamxaa fayyisaa du'aasii kaasaa ture. Yihuudoonni kana hinaafuudhaanii namoonni kana ilaalaa kiristaanota akka hin taanee fi bara 34tti Yerusaalem keessaa xiqqoo gadi baasanii awwaalani. Achittis gataa yookaan qoshaashaa mana keessaa ba'u akka itti darbatan ajajamee waggaa hedduutii fi itti gataa turani. Booda inni tulluu jabaa ta'ee bara 66 hanga 70 gidduutti sochii Israa'el bittaa Roomaa jalaa baasuu fi taasifameen mootichi Roomaa Xiixoos jedhamu bara 70tti Yerusaalemii barbadeessee mana qulqullummaa guddicha isaanis gubee balleesse. Israa'eloonnis addunyaarra faca'anii bara duuka bu'oota irraa eegalee hanga waggaa 300tti sababa kiristaanonni garbummaa jala turanii fi fannoo gooftaa baasuu miti amantaa isaanii iyyuu gaggeessuu fi rakkina keessa turani. Sababa kanaaf fannoo gooftaa iddoo kuusaa balfaa tahee ture. Mootitti Hilleenii fi seenaa argamuu fannoo gooftaa itti fufee yeroo keessaa itti fufe. Kan itti fufee argamu fannoo kitaabni qulqulluun hundumtuu ni darba. Akkuma jedhu barri gidiraa mana kiristaanaa darbee warreen ishee balleessuu fi yaalaa turanis ofii isaanii badanii yeroo gahu sammuu namaa keessa akka nama du'ee irraanfatamee kan ture fannoon Kiristoos abbaa fannichaa Kiristoosiin waan hin irraanfatamnee fi mootittii kabajamtuu Hilleenii kaasee Hilleeniin nama qajeelaa Tirbiyaanoos jedhamu waliin gaa'ela qulqullaa'aan kan jiraattu turte. Jireenyi isaanii jaalalaa fi nageenyaan kan guute waan tureef namootaa fi fakkeenya tahanii jiraachaa turani. Tirbiyaanoos daldalaa waan tureef bakka fagoo daldalaa fi deemee yeroo turu haati manaa isaa Hilleeniin kadhannaa isheen isa yaadachuun alatti yaada addaan kan hin
yaada addaan kan hin qabne turte, jireenya gaa'ila qajeelaa kan hin jallanne. Daabiloosis laphee namootaa keessa yaada haminaa fiduun jireenya isaanii diigee. Innis akkana ture. Guyyaa tokko akkuma yeroowwan biroo Terbiyoosiin hiriyoota isaa waliin daldalaa fi bakka biraa deemee baay'ee ture. Yeroon galma isaanii yeroo dhiyaatetti daldaltoota keessaa tokko Waaqayyoo obomboleettiin badu irraa nu oolchee nagaan gara mana keenyaatti yoo nu deebise haadha manoolii keenya akkanuma dhiisnee dhufnetti argannaa laata jedhe. Terbiyoonis Waaqayyo nagaa nu haa galchu malee haadha manaa koo waan kanatti hin shakku jedhee yeroo deebisu, daldalaan kan biraa haati manaa kee warreen kaan irraa akkamitti adda taati? Amma deemee ishee baree yoo deebi'e maal goota jedhe. Tirbiyaanos haadha manaa isaa sirriitti waan amanuu fi yeroo akkas taasiste waggoota kana hundaa fi daldala kan hin ture kana hundumaa siifan kenna. Yoo hin taasisin hafte immoo ati kan kee naaf kennita jechuun irratti walii fi galanii namichi daldaltoota biroo dursee deeme. Mana Terbiyoonis deemuun hojjettuu isaanii quunname. Hilleenii arguu akka barbaadu itti hime. Isheenis sodaachaa gara Hilleenii deemuun namni tokko ishee arguu fi balbala irra dhaabbatee akka jiru itti himte. Hilleeniin erga yoomiitiin namatti bahee nama taphachiisee beeka jechuun deebiste. Isheenis deebistee namicha kanaan Hilleenii arguu akka hin dandeenye isatti himti. Kana booda namichi kun yaada isaa akka isaaf milkaa'an beekee akka isaaf hin milkaa'in beekee mala biraa barbaaduun hojjettuu sanaan abbaan manaa ishee fi isheen qofti kan ittiin wal beekan naaf kenni jechuun ashidhifama maatii Waaqayyo. Namichi kun yaada isaa akka isaaf hin milkaa'in beekee mala biraa barbaaduun hojjettuu sanaan abbaan manaa ishee fi isheen qofti kan ittiin wal beekan naaf kenni jechuun bakka isaa warqii baay'ee akka isheef kennu kakatee fi isheenis tole jettee gara magaalaatti deebi'iitii daldaltoonni dhufaniiru jedhii lallabsiisi. Kana booda guyyaa akkasii deebi'ii kottu jettee geggeessite. Namichi kun akkuma kana taasisee yeroo kana hojjettuun Hilleenii gara Hilleeniitti dhiyaachuun yaa giiftii ikkoo daldaltoonni dhufaniiru jedhamee lallabameera. Qaama kee dhiqadhu qophaa'ii jette. Hilleeniinis dhugaa itti fakkaatee ishee fi abbaan manaa ishee qofti kan ittiin wal beekan habilii mormaa isheerraa baastee nafa dhiqachuu fi yeroo seentu hojjettuun kun fuutee guyyaa beellama isaatti daldaltichaaf kennite. Innis fudhatee gara hiriyoota isaatti deebi'uun Tirbiyaanoosiin haadha manaa kee baree isheen waliin tureen deebi'e jedhe. Haadha manaa kee baree ishee waliin tureen deebi'e jedhe. Innis hin amanu kana taasisuu fi kee fi ragaa maalii qabdaa yoo jedhu namichi habilii kana itti agarsiise. Yeroo kana Tirbiyoonos haati manaa isaa kana raawwachuu isheetti baay'ee gadduun akkuma walii galtee isaanii qabeenya isaanii guutummaa isaaf dabarsee harka qullaa mana isaatti galee. Abbaa manaa ishee waggoota baay'ee fi yaadaa kan turte Hilleeniin Terbiyoonis gaddaan gara manaatti yeroo deebi'u obboleessa koo maal taate hamma kana walirraa fagaanne miti yeroo xiqqoo fi illee yeroo
yeroo adda baanu wal yaanna turre amma garuu fuulli kee jijjiirameera jettee Tirbiyoonnis isii deebisee waggoota kana hundumaa itti dhamahaa kanan ture obomboleettiin kahee na jalaa balleesse kanaafi kanin hin gaddine eenyu hagaddu jedhee Hilleeniinis kana bartee waan tureefi Iyyoobii kana bartee waan turteefi Iyyoobii Waaqayyotu kenne Waaqayyotu fudhate maqaan Waaqayyoo kan galatoome haa ta'u kan jedhu yaadadhu ati baga nagaa kee galte malee qabeenyaan yeroo isaa eeggate ni dhufa jettee isa jajjabeessite innis eegaan ani biyyaan kabajame keessatti salphadhee harka namaa kadhadhee jiraachuu waanan hin barbaannee fi gara biyya na hin beeknettin deema ati immoo biyyoolii waan si jaallatanii fi isaan jaallattee waliin jiraadhu jedhe. Eshi kutaan tokkoffaanii waa'een seenaa argamuu fannoo gooftaa asirratti dhaabbata. Boriitummoo yoo fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'e gara kutaa lammaffaa itti fufna jechuudha. Waa'ee seenaa argamuu fannoo gooftaa fi waa'ee seenaa Hilleenii fi abbaa warraa ishee yookaan gargaaraa Hilleenii kana fakkaata jechuudha. Seenaa ittaanuuni hanga walitti deebinutti Waaqayyo hunduma keenya gargaaree dubbii kanarraa akka barannu akka nu gargaaru akka nu geggeessu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedhamaatii Waaqayyo gooftaan humna fannoo isaan nu eeguun nu tiksuun nu geggeessuun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Ameen. Kutaa lammaffaan itti fufa. Eshi kutaa lammaffaan asumaan ittiin itti fufa jechuudha. Yoo fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'e Hilleeniinis yeroo gammachuutti si waliin akkuman ta'e yeroo rakkinaatti sirraa adda hin ba'u. Tokkummaa keenya rakkinni adda nu hin baasu jechuun mana isaanii dhiisanii bakka biraatti waliin deemuu eegalanii karaa irra osoo jiranii Tirbiyaanos iccitii laphee isaa keessa jiru baasee Hilleeniin osoon si jaalladhu kan na jibbite osoon si amanuu kan na gante maaliin sitti balleesse jedhee gaafate. Hilleeniinis lakki ani si hin jibbine ani si hin ganne yeroo jettu habilii ishee baasee itti agarsiise. Isheenis gocha kanatti baay'ee gadduuni waan raawwatame tokkoon itti himte inni garuu ishee amanuu waan hin dandeenyee fi galaana bira yeroo gahanii hanga dhaabbii isheetti saanduqa hojjetee yeroo ishee kaa'uuni hojiin kee si haa baasu jedhee galaanatti darbate. Fedha Waaqayyoo tahee saanduqni kun bishaan irraa bololi'aa erga turteenii booda gara dacheetti dhiyaatte bakka sana dhiha Roomaa bulchaa kan ture mooticha Qonxaandiyoos dabalatee loltoonni isaa waan turanii fi sanduuqa kana fudhatanii yeroo bananii dubartii miidhagduu tokko argatanii. Kunis mootii keenyaa fi taatii jedhanii Hilleeniin haadha manaa mooticha Qonxaandiyoos ta'uun mana mootummaa galtee kana booda Qosxinxiyoonosiin deessee mucaa ishee kana kiristaanummaa fi qabsuura abbootii barsiisaa guddiste. Mootichi Qonxaandiyoos yeroo du'u Qosxinxiinoos bakka abbaa isaa bu'ee mootii tahee lixa Roomaatti muudame. Qosxinxiinoos haala kanaan osoo jiruu yeroo tokko waraanatti yeroo bobbahu barreeffamaa fi mallattoo fannoo kanaan diina kee moota jedhu arguun loltoonni isaa mallattoo fannoo meeshaa waraanaa isaanii fi alaabaa isaanii irratti akka taasisan ajaje. Kanumaan gara waraanaatti yeroo taranii seenanii ce'umsa laga
Tiber irratti diinota isaa moohee guutummaa Roomaa irratti moohee kana booda manni kiristaanaa waggoota 300 fi gidiraa keessa turte. Bara isa kanatti bilisummaa argattee manneen xaa'otii akka cufamanii fi manneen kiristaanaa akka banaman akkasumas kiristaanummaan amantaa biyyoolessaa akka ta'u ajaja dabarse. Haati isaa Ileeniinis dursitee wareegamtee waan turteef haala ishee fi mijate kanaan fannoo Kiristoos barbaaduu fi waan ishee barbaachisu hunda qabattee gara Yerusaalem deemte. Waggoota kana hundumaa fi dagatamee kan ture fannoo Kiristoosii gara bakka isaa argachuu fi waan salphaa waan hin turree fi bu'aa bayii baay'ee keessa darbitee xumura irratti maanguddichi Kiraakosii darbii darboonii dubbatamaa kan ture fannoo Kiristoos tulluuwwan 3 Golgotaa irra jiran keessa akka awwaalame isheetti hime. 3 keessaa isa kam akka ta'e immoo bakkichatti daamara taasisuun ixaana yeroo itti naqanii ixaanni gara samiitti ol bahee deebi'ee tulluuwwan 3 keessaa isa tokko irraa agarsiiseera. Kuni kan raawwatame fulbaana guyyaa 16 ture. Kana booda fulbaana 16 ture. Kana booda fulbaana 17 irraa qofforuu eegalanii ji'oota 6 fi erga qofforanii booda bitootessa 10 fannoo 3 argataniiru. Fannoowwan kun 3 tokko kan dhiigni gooftaa keenyaa irratti dhangala'ee fi hattoota lammaniiti. Isaan kana keessaa fannoon Kiristoosii nama du'aa kaasuu isaatiin adda bahee beekamuu danda'eera. Fannoon Kiristoos akkamitti gara biyya keenya Itoophiyaa dhufe? Mootittiin Ileeniin fannoo gooftaa keenyaa akkuma argatteen Golgotaatti mana kiristaanaa ijaartee kabajaan achi keessee fannoon gooftaa keenyas raajiiwwanii dinqisiisoo raawwachaa baroota baay'eefis jiraate. Kana booda mootiin Farasii Kirooses lammaffaa kan jedhamu Yerusaalem weeraree fannoo gooftaa keenyaa gara biyyaatti fudhatee fannoon gooftaa keenyaa waggoota 13 kan tahanii fi biyya warreen hin amanne keessa erga jiraatee booda mootichi Hirqaalii kadhannaa kiristaanotaatiin mooticha Kirkiriyoosiin lammaffaa moohee fannoo gooftaa keenya deebisiise. Yeroo inni fannoo fudhatee deebi'u kiristaanonni deemsa guyyaa tokko kan ta'u itti dhihaatanii gochaa ibsuun isa simatanii fannoo gooftaa keenyaa kabajaan kahanii. Isa boodas Araboonni Yerusaalem booji'uu fi rakkoo halgoonii geggeessaa turaniin manneen kiristaanaa kan akka Hatsiqiyaa, Efisoonii, Iskindiriyaa, Armiyaa fi Giriikii fannoo gooftaa keenyaa qoqqooddatanii gara biyya isaaniitti fudhataniiru. Manneen kiristaanaa Afriikaaf hundee kan taate manni kiristaanaa Iskindiraariyaa Gibxii fannoo harka mirgaa argachuun mana kiristaanaa Iskindiriyaa keessa kaahanii fannoo gooftaa keenyaa harki mirgaa biyya Gibxii waggoota baay'ee fi erga jiraatee booda biyya sanatti musliimonni baay'achaa waan deemanii fi kiristaanota irratti dhiibbaa guddaa taasisaa turan. Gidiraa baay'ee yeroo isaan irratti cimu kiristaanonni tokkummaan ta'anii xalayyaa akkas jedhu gara mooticha Itoophiyaa yeroo sanaa kan ture Atsee Daawititti erganii. Yaa mootii musliimonni biyya keenya gidiraa nutti cimsaniiru. Maaloo humna kee kaasuun nurra tasgabbeessi. Mootichi Daawitis jaalallii fi hinaaffaan kiristaanummaa isa dinqisiisee loltoota 20,000 waliin gara Gibxitti duulee namoota Gibxii mootiin Itoophiyaa akka dhufaa jiru yeroo dhagahanii ni sodaatanii. Atseen Daawitis yeroo itti dhihaatu dursee kiristaanota waliin walitti araaramtanii kabajaan waliin hin jiraatanii taanaan dhufeen biyya keessan balleessa jechuun xalayyaa ergeefi. Innis xalayyaa kana fudhatanii kiristaanota waliin araaramanii amantaa waliin kabajuun jaalalaan waliin jiraachuu eegalanii.
waan isaaniif hin raawwatamnetti kan gammadan kiristaanonni biyya Gibxii gammachuu isaanii ibsuu fi xalayyaa kennaa warqee 12 waliin mootii Itoophiyaa Atsee Daawitiif erganii mootichi xalayyaa isaanii gammadee deebii akkas jedhu deebiseef yaa kiristaanota biyya Gibxii baga gammaddan kennaa isiniif kenne ergitan deebisee isiniif ergeera. Ani kaayyoon koo warqii barbaacha osoo hin taane jaalalli Kiristoos na dinqisiisee waan danda'uun isin gargaare ammas kan isin kadhadhu biyya kootii beellii fi gognis waan dhufuu fi fannoo gooftaa keenyaa irratti fannifamee fi lafee qulqullootaa dabalatee meeshaalee qulqullaa'oo akkanaaf ergitanidha. Phaaphaasonnii fi kiristaanonni biyya Gibxii tokkummaan waliin tahanii mootiin kun kiristaana sirriidha akkuma inni nu gammachiise nutis kan inni nu gaafate kana kenninaa fi isa gammachiisuu qabna jechuun waan mootichi gaafate hunda saanduqa warqeetti naqanii hanga Sinaariitti isaaf fidanii yeroo kana namoonni Itoophiyaa bahanii faarfannaan simatanii fannoo gooftaa keenya kun gara giddu galeessa Itoophiyaa osoo hin gahin mootichi Daawit waan boqotee fi achuma tureera. Isa booda ilmi isaa Atseen Zeraayiqoob bakka abbaa isaa yeroo bu'u fannoo kana bakka sana kaasee gara giddu galeessa Itoophiyaatti fiduun dursee tulluu bifa fannoon uumamte gisheen dabire karbee irraa ka'ee haala kanaan biyyi keenya teessoo fannoo Kiristoos ta'uun waggoota kana hundumaa fi turtee gara fuulduraattis ni jiraatti. Kana sababa taasifachuun manni kiristaanaa keenyaa fulbaana 16 irraa eegaluun guyyoota walitti aananii fi ayyaana argamuu fannoo gooftaa keenyaa haala ho'aan ni kabajna deebi'uu baga ayyaana argamuu fannoo gooftaa fi fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos nagaadhaan geessanii. Fannoon gooftaa keenyaan isin gahee jechaa kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiisee waaqa tokko kan ta'an waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluuf galanni ta'u har'as yeroo hundumaa bara baraan.